Yesu'a kuma gadifte jaalala dhiigaan bitame buko jireenya kooti akkamiin irraanfatoma jaalalli guddaan akkasii ma'aajoo buko namatte boqonnaa qaba ergasi ofirraa akkasii moosisaa kan jedheen si tajaajila ayyaana kee na baay'isi mana kee waan gaarii jira ayyaana kee na baay'isi harka kee waan gaarii jira. Saba hunda ofii keetii baattee fannootti rarraate akkam nu jaallataa dhiiga qulqullaa'aanu jettee lolaafte keenyaa gaarummaa keessatti maal deebifnaa nutoo dadhaboota aarsaa fooliin tolu fuudhannee dhufneerra oo fudhadhu gooftaa keessi koo sin irraanfatu godaanni isa jabaa jira yakka koo ofii fudhatte arjaana akka keessa jira kabajaa ulfina guddaa Yesu'a kuma gadifte jaalala dhiigaan bitame buko jireenya kooti akkamiin irraanfatoma jaalalli guddaan akkasii ma'aajoo buko namatte boqonnaa qaba ergasi ofirraa akkasii moosisaa kan jedheen si tajaajila ayyaana kee na baay'isi mana kee waan gaarii jira ayyaana kee na baay'isi harka kee waan gaarii jira. Fadheen argee jaalalli kee adda hundumaa gararra utuutii naannofne sinaa badee nafaam laallii du'aa keessa qooda gaarummaa kee dhibaa'ummaa malee maqaa kee eebbisa keessi koo sin irraanfatu godaanni isa jabaa jira yakka koo ofii fudhatte arjaana akka keessa jira kabajaa ulfina guddaa Yesu'a kuma gadifte jaalala dhiigaan bitame buko jireenya kooti akkamiin irraanfatoma jaalalli guddaan akkasii ma'aajoo buko namatte qaba ergasi ofirraa akkasii moosisaa kan jedheen si tajaajila ayyaana kee na baay'isi mana kee waan gaarii jira ayyaana kee na baay'isi harka kee waan gaarii jira. Yes,